Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa karaa baankiitiin illee qabadhee dhufee jira jechuudha. Baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufee jechuudha. Guyyaa kale immoo baankii daldala Itoophiyaa kan jedhu viidiyoo kale keessatti hojjetee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas akkuma jedhe karaa itobilaakmaarket.com immoo biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon koo yoo akkam baay'ate daqiiqaa 10 jechaadha. Isarraan kanaaf daqiiqaa 8-7 jechuudha. Viidiyoo gabaabduudha jechuudha. Egaa akkuma beekamu immoo biyyoota ani qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Kuweet dinaara, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Oman rihaala, Chaayinaa Yowaanii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Swiss Birankii, Koronaa, Turkii Liiree fi kan kana fakkaatanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo baankii Oromiyaa biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroodha jechuudha. Biyyoota 5 kanan qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa itobilaakmaarketiin dabalee jira jechuudha. Guyyaa kalee hir'isee jira. Akkuma torbee darbete guyyaa har'aa immoo baay'ee dabalee jira jechuudha. Biyyi hin dabalanii jiru. Biyyoonni hundumtuu dabalanii jechuudha. Biyyoota 20 kana keessa kan hin daballe birrii Yemenii fi birrii Paakistaanii jechuudha. Birrii Yemen riyaalii Yemen jechaadha. Yeroo hunda dabales yookaan saantiima 2 yookaan saantiima 1 dabala. Akkasuma birriin Paakistaan illee birriin kun lamaan birrii baay'ee xiqqoo dharreedha. Garuu yeroo dabalanis yookaan saantiima 2 saantiima 3 caalan dabalan. Yoo hir'isanis saantiima 1 saantiima 2 caala hin hir'isanii jechuudha. Guyyaa har'aa immoo biyyoonni isaan kanarraa kan hafe biyyoonni 18 jechaadha. Karaa itobilaakmaarketiin dabalanii jiru jechuudha. Biyyoota lama birrii akkuma jedhe birrii Paakistaanii fi birrii Yemenii hin daballesin isaan akkuma kaleeti jechaadha. Malee biyyoonni 18 hundumtuu dabalanii jiru. Kan birrii 2 dabalee jira, kan birrii 3 dabalee jira, kan 4 dabalee jira, kan 5 dabalee jira. Dhugaa baay'ee irraa dabalee jira yookaan qaalee jira jechuudha. Jijjiirraa maallaqaa guyyaa har'aa jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaararraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaanii tokko guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 67 fi saantiima 21 jechuudha. Karaa itobilaakmaarket.com baay'ee dabalee jira jechuudha. Guyyaa kalee birrii 100 fi birrii 65 fi saantiima 91 jechuudha. Guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha salphumatti jechuudha. Kan itti aanu karaa baankiitiin immoo jechaadha. Dhiifama karaa baankiitiin immoo Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 37 fi saantiima 30 jechuudha. Karaa baankii Oromiyaatiin kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 21 fi saantiima 41. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 9 fi saantiima 09. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 47 fi saantiima 61. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiima 47. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 35 fi saantiima 99. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiima 55. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaan guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 35 fi saantiima 26. Kan itti aanu Baareen dinaarri tokko
karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 44 fi saantiima 99. Joordaan diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 35 fi saantiima 70. Kan itti aanu hoomarri haalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 34 fi saantiima 84. Chaayinaa Yawwaan tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 23 fi saantiima 28. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 24 fi saantiima 58. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 83 fi saantiima 73. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 94 fi saantiima 47. Akkasuma immoo yuuroon tokko guyyaa har'aa jechaadha karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 58 fi saantiima 36. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 6 fi saantiima 69. Koronaan tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiima 45. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiima 10. Israa'el shekeliin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiima 64. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiima 45. Yemen riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiima 69. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiima 58. Hindii ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiima 90 sharafamaa oolee yookaan jijjiiramaa oolee jira jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo akkuma jedhee baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin biyyoonni 5 qabadhee dhufee kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechaadha. Joordaanii Beerut keessattuu warroonni mana madabii jirtanii birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Keessattuu warroonni mana madabii jirtan. Akkasumas Beerut yookaan Libneen irra birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaan akka birrii Yemenii jechuudha. Birrii Yemen birrii tokkichi birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Birrii Itoophiyaatu caala jechuudha. Akkasumas birrii Paakistaan illee baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Akkasuma jechuudha birriin Beerut paawundiin Beerut jechuudha. Paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaarii immoo baay'eetu jira. Annoo asirratti doolaarii 3 maqaa dha'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii jedheen jira. Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee kana jira jechuudha. Doolaara san keessa immoo isin kan fudhattanii Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechaadha. Ameerikaa doolaarii fudhattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe kan Joordaanii paawundii jedhama birriin biyya sanii. Paawundiin biyya sanii immoo baay'ee xiqqoodha. Kanaafuu Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma immoo Joordaan yookaan Joordaanii jechuudha. Birriin biyya sanii diinaara jedhama jechuudha. Diinaarri biyya sanii garuu doolaarii hin caala. Waliigaltee daldaltootaati waan ta'eef isinirree Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jechaadha. Birrii 100 fi birrii 67 fi saantiima 21 irraa eeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa kana ta'a jechuudha. Akkasumas immoo guyyaa har'aa karaa baankiitiin immoo yoo
karaa baankiitiin immoo jechaadha. Baankii Oromiyaatiin guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 37 fi saantiba 30 jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan saassaabbattu jechuudha warroonni Joordaanii fi Beeruut jirtanii jechaadha. Joordaanii fi Beeruuti kanaan herreeggattu jechuudha. Kan biraa immoo warroonni Joordaanii ala jirtan dinaara fudhachuu maltu yoo dinaara ta'e isa na dura dubbadheen herreeggattu yookaan saassaabbattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.